هند درا كبجافي جالتي نوتي سنيف كمنو دجالا سنين جنة هردفتوتا سجنتا إتشما جاللا توربانيتي غوياتوكو كان اسنيف إياتو سجنتا إتشما جاللاتي سجنتان إتشما جاللا خينيا كان غويا أرانتناتيس تلالي ممي دغو اسمبرا نوغيسي نوتيس غما خيسان ديبي سوداني يچودغا سغنتالين تنيتن غويا رانتاتيس طليا دوتن إدو غرارا نوغيسي كامنا سنكيسا بيوتا اك كندا تنينك هارو امايادا بيوتا اكيساتي في الاتين دبالمتي ولدرا دوبان ككندي فني كيسا فلني اسين بران نوتيس كانغينيو تها جچودا كوبيسان سغنتا شرم ماركي ادبي أنيس إسكندر علي دي سادا كاميرا دان كنو جينجرو أماس هينوكي وجين بكتكا تولاني هنگا دوما سغنتاتي نياتي إنو هردفاي سنين جنة غرا أليوتا Alian tenya tan jalik aba amas tan Amin Musa Kanada ra nuf erge jalli isa tan heddu jalatu tan amagaru wal daban tan direedot yarkamtuuf barreessee waa'ee mashaqqa jaalala kana yeroon kaasu gadda guddaadhaan guutameeti ilmi namaa kamuu yeroo jaalalaaf of qopheessee jiru ukkana keessatti nama isaaf ta'u kan rabbiin qoodeef sababa garagaraatiin walitti fida تاساتي نما أناف نتاهاجي سموتي يتيه مخيسا أكا التساتي فيسبوك أبانان كنان DA تجأمتو أولين والبر وقا توكوغوتو يادخيني خنجر اللماني وليفقودا يرولي جاللا مئويتو أونلاينان لنلماتي تنطرم أنيس جاللتنين إسيف كابو وان هدو نموتيف أسوما إدون جرو كانادا را مغالا الدريدواتي نمغودد أكا من إساني لكاني نخا الناف غودن إتي همدتين تري نخا خنافيسا مالكا هنغنا هنجامني خنغودي خناتو إرتي جتشا أكان إربوس نغوداتي ترن kana maleessa fedhiisii eeguudhaaf guyyaa 15tti maallaqa isiif ergaa akka isiin gammaddu godhuudhaaf wantiniin an hin godhin tokkollee hin jiru. Bu'aa bayii dila kana booda ilaalchi isiidhaa kan anaaf qabdu gabbu'aa ta'uudhaan arge. Kunis waan ta'uufi hin taaneef torbaanitti maallaqa ergihaa. Xiqqoo dhaabbattee ammas maallaqa ergihaa jechuu amala godhatteeti turte DN yooniin an isiin xiqqoonaaf obsi torbaan kana keessa jeenillee naan ooddi hedduudhaan sammuutii yaa wajjin waa'ee isii xiinxaluu eegale osoo nagayaa kan akkana maallaqa na gaafattu sammuutii keessatti haammaa akkana na godhu jirtu maalayyaa gaafaanan dhufee mana galeef akkam na gootii wanni jiru sammuutii keessatti yaada addaa na uumte waa'ee si kana sammuutii keessatti xiinxaluudhaan eegale osoo nagayaa'u nan gaafanne maallaqaan naafaan ba'uun siitiis ajaa'iba guddaadha natte dubbiin isiitun na dhimnaan mucaa adeera kiyyaa tokkoon akka isiin keessa jirtu akka hordofee innaaf himu itti dhaame mucaanis isii hordofaa waa'ee isiidhaa anaaf kennuudha kan eegale guyyaa tokko garuu anaa dalagaarraa dadhabee mana ol seenee dhaamsi tokko onlaayinaan nagee dhaamsi kanaas mucaa fira kiyyaa kaniin an akka isii eeguuf dirree dhawatti itti dhaammadheetu dhaamsa naaf erge dhaamsinis akkana yaa Amiin muciyyoon waa nama ati yaadde sanii miti ifirraa dhiisii tan jettuga anis yeroo sanumaan isaaf bilbilee keessa akka gaaritti qoradde dubbiinis akkana nama biraa kan dho'isaadhaan jaalalaa wajjin eegalan kan nama biraa kan jaalala isii wajjin eegalan akka qabduu fi qaadimaa biraa harka akka jirtu
isaa wajjin oltee yeroo isii gaggeessuudhaaf mana isaanii dura ga'an yeroo jarri lamaan wal dhungatan ijaan arkuu isaati gaa kan natti hime anis laffaatiin an isii jalatti dadhabe saniif booda deebisee hoggaa yaadu hedduudhaan boo'e isiif bilbilee gaafannaanis oduu namaa dhageessaa akkamitti akkana naan jettaan yoo oduu namaa ka dhageessu taate inumaa'uu dhugaan godhee si garsiisa naan jetteeti black listii jalatti na darbite san booda qooqa isiidhaatiin dhabe kunoo ji'a 2 finnee jirra taakka tiyyaa tana namuun hin fadhinii jeetiin xalayaa tiyya xumurama Amiin Muusaa Kaanaadaarraa DA tan magaalaa Dirree Dhawaatti argamtuuf. Jaboonti obsee anangaarra wayyaa udiddee badiite dirra obsi foonaflee fagaadunarra. Jaboonti gorsee anangaarra wayyaa udiddee badiite dirra wal daddaballee fagaadunarra. Sumaafin obsee hammaa dhugaate badiite hundaa osoo nakkuute. Sumaafin obsee hammaa dhugaate badiite hundaa osoo nakkuute. Qabeenya boodaan dhabaatu jira waliin dhuunfootu fagaadunarra. Jaboonsi gorsee anangaarra wayyaa udiddee badiite dirra wal daddaballee fagaadunarra. Xalayaan lammaffaa ammas gaggabaabduu dhagaa takka dheertuu takka gabaabduu gooneme halaallu Afandii Abdallaa Ererraa Shukriyaa Abdoo tan Dirree Dhawaa Malkaa Jabduutti argamtuuf. Maaliif na dhiistee cal jettee deemta? Bakka dhaquuf yaadde san wajjiin dheeyinaa siin hin jenne hedduu ajaa'iba qabda wallaahi. Nama jaalatan tokko dhiisanii deemuun bargaariidhaa miti. Waa hundaafuu iddoo jirtu sanii dafiitii deebii. San dura garuu naaf bilbilii siin jira gaa Afandii Abdallaa Ererraa Shukriyaa Abdoodhaa tan Dirree Dhawaa Malkaa Jabduutti argamtuuf. Xalayaan itti aantu ammaas Hayaatii yookaan HZ Dubaayirraa Toofiq Jihaadii kan Jimmatti argamuuf akkam naa jirta yaa bareedaa kiyya ayyaada kee malee fayyaadhaan qaba. Yeroodhaaf addaan fagaannus yaanni kiyya iyyoomuu si bira jira adda fagaannee waa hin hafnu hanga ijji tiyyaa fiitee wal agartutti barnoota kee kan itti jirtutti naaf jabaadhu hadaraa kanaa ol barreessuu hin dandeenye imimmaan na rakkisaa waan jiruufi siin jettee jirti gaa Hayaatii Toofiq dhaamsasii dabarsinee jirra. Xalayaan teenya tan itti aantu ammas akkana jetti. Yaada wal xaxaa anaahuu dhibee kana isinis beeytanii akka anaa wajjin xaxamtanii na hubattaniin barbaada. Yaa qopheessitoota ichima jaalalaa yaada kiyyaa akka qilleensarra naaf oolchitan abdii guutuudhaan qaba. An maqaan kiyya Hamzaa Usmaan magaalaa Qobboorraayi. Magaalaan Qobboo biyya daldalaa tan namni hedduun biyya garagaraatti wal ga'anii irraa oomishan ta'uun si beekamaadha. Anis ka'umsa jaalala kiyyaatiif bu'uura kan ta'e magaalaa tana dubbiinis akkana. Ani magaalaa Qobboo keessatti waan akka shaqaxaa takkaan gurgura. Magaalaa iddoo bakka daldaltoonni jimaa irraa bitatanii fi itti gurguran kanattiin meeshaa gurgura. Guyyaa tokko akka tasaatti osoo meeshaa tiyya gurgurachaa jiru muciyyoon bareedduun takka tan Jannaa Haadii jaamtu Dirree Dhawaarraa dhuftee as Qobboo irraa jimaa bittee gara magaalaa Dirree Dhawaa geestuu takkaan wal garre. Isinis miikaa jimaatigaa kan anarraa bittu. Yeroo isiin narraa bittu jecha tokko itti darbachaatiin isitti dhiyaachuu eegale. Isinis nadaran yeroon an dubbadhu seeqaa mallattoo jaalalaa nagarsiisaati deemtigaa. Anis kanumarraa ka'uun sammuu tiyya keessatti isii kajeeluudhaan eegale. Galgalaas osoon an hin yaanne fuulli isiidhaa na dura dhufee na cinqa. Guyyaa itti aanu bilbilarraa fudhadheetiin bilbiluu eegaleeffamu. Hedduudha waliif galle.
isinis hanga jimaan maammila isiidhaa dhufuutti xiqqoo na biratti ishikif jettee deemuudhaas ni eegalte. Hedduudha waliif galle akkana jee dubbachuun xiqqoo natti ulfaata. Jannaan tiyya gaafii jaalalaat jetaniin isiif dhiyeesse anarraa qeebaluun isiidhaa daran akkaan if wallaalu ammas na goote. Anis abdii guutuudhaan qaamaa qalbii tiyya ittiif kannee hanga magaalaa Dirree Dhawaa dhaqee isii bira oolee galus qalbiin tiyya na filatte. Kunoo eegaan jaalala jannaatiin xaxamee ji'a 5 fixadheetiin jira. Jannaan tiyya gaafii bultii taniin isiif dhiyeesse xiqqoo naaf obsi jechuudhaan qalbii tiyya nararraasaatii jirti. Ani immoo keessi kiyya isii wajjin mana tokko keessatti galuudhaan jarjaree waan jiruuf akka yaada kiyya anaaf hubattuun isiidhaan madda. Yaa jaalallee tiyya. Murtii teetis yeroo gabaabdutti inna beeksisi an moohamaa jaalala keetiiti. Yoomiyyuu siin jaaladha. Hamzaa Usmaanigaa qobboorraa jannaa hadii tan Dirree Dhawaatti argamtuuf barreessee jira. Nutis xalayaa Hamzaan nuuf erge qilleensarra oolchinee jirra. Keenyaatan itti aantu ammaas gaa Hamdii Damiinaa bulchiinsa Dirree Dhawaarraa Hilwaanii achuma Dirree Dhawaatti tan argamtuuf. Akkam naa jirta yaa Hilwaanii tiyya. Ani eega yaada keetiin shoorar kaa'uu fayyaa takka illee hin qabu. Jaalatamuun salphaadha. Jaalachuun garuu hedduudha ulfaata. Akkuma jaansan jaalala tiyya irra deddeebi'ee siif dhiyeessuus ati garuu fuula naaf kennuudha diddee iyyaa Hilwiin. Deebiin ati naaf kennite anammaan dura jaalalaan waaniin miidhameef hulaan onnee tiyyaa jaalalaaf cufaadhaa naan jetteeti kan turte. Ani garuu jaalaltitee humna tiyyaa ol waan nattaateef maraachuu qofaatu naaf hafe Hilwiyyee. Yeroo hunda wantiniin if dura qabu yeroo naafi ati waliif bilbillu jechoota kee kan qalbii tiyya keessa seenee sammuu tiyya na jinqaa na qirqirsaa na gammachiisu hin dagadhu. Yaa mucaa fokkotaa, yaa mucaa mataa mismaaraa, yaa bada xaasaa jechoonni ati naan jettu san yoomiyyuu taanaan yaa Hilwaan tiyyaan hin irraanfanne. Ati na jaalachuu baattus akkuma Oromoon jettu tiruun turtee lafee taatii jaansanii ani yoomiyyuu abdii sirraan kutadhu. Rabbiin kiyyaas akka sinaaf kennu abdiidhaaniin eeggadha. Yaa Hilwiin onnee tee tan jaalalaan miidhamtee jirtu akkaan deebisee siif jaaru Rabbii wajjin abdii guutuudhaan qaba. Ati garuu yaada kiyya kana naaf hubadhuun siin jaara. Qaamaa fi qalbii iteetis gama kiyya naaf deebisi. Yoomiyyuu siin jaaladha daddafiitii na dhaqqabi yaa hafuura onnee tiyyaa. Taniin hedduu jaaladhu Hilwiin tan Dirree Dhawaatti argamtuuf anka ati hin jaalatin Hamdii Damiinaa bulchiinsa Dirree Dhawaarraa xalayaa isiif ergee nutis dabarsineefi jirra. Hilwiin mucaa yaadadhu hin irraanfatin siin jetta. Jallanne dooti oo dhaggeeffadhu dhimma hooyaa eemenarraa haqadhu. Jallanne dooti oo dhaggeeffadhu dhimma hooyaa eemenarraa haqadhu. Sin yaada hoggayyuu waa sin irraanfadhu fuuldura jiruutiif kanii si argadhu. Sin yaada hoggayyuu waa sin irraanfadhu fuuldura jiruutiif kanii si argadhu. Nana doje oi dhaggeeffadhu dhimma hooyaa eemenarraa haqadhu. Jaalala doje oi dhaggeeffadhu dhimma hooyaa eemenarraa haqadhu. Xalayaan gabaabduun itti aantu ammaas tan Madiinaan Dubaayirraa Abdurazaaq Nuuruu achuma Dubaayitti kan argamuuf nuuf ergiteedha. Akkam jirta yaa Abdurazaaq kiyya. Jaalalaan siif qabu siif ibsuudhaan barbaada. Ni yaadatta gaafa FB'dhaan siin jaaladha naan jette. Anis si amanuu dhabnaan dalagaa tana dhiiseetiin jiraadha naan jette yoon si dhabe hujii hin fedhu. Anis jecha keessan waan na keessa deemee na mooheef si hayyameetiin waggaa tokko ol si wajjin jiraadhe. Sanbooda garuu badii itti akka malee duyda naggaltee irra deddeebi'ee badii tiyya si gaafannaanis naaf himuu hin dandeenye. Deebitee ammaas nama si erginaanis akkasuma deebisaan kee akkasuma ture. Sababa kanaan hedduu miidhamee waan hin jiruuf akka naaf hubattuun siif dhaamaa siin jetti Abdurazaaq.
Madiinaan Dubaay irraa dhaamsa isii irraa fudhadhu siin jennanchiisa. biyya jaarra malee biyya hindiinuu isiniin jette. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filatu. Jibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaa meeshaalee barbaadan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii. Kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dr. Khalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbatu Kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar dooppilaa altiraasaawundi qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa. Laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin awutoomeetik keemistirii analaayiizaa hormoon analaayiizaa kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala. Maal kana qofa dawaalee isiniif ajajamu osoo fagoo hin eenye faarmaasii Roobsan irraa isin yaada. Kaayyoon kee tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu. Kilinika Roobsan ogeessa dhibee mara teessoon ta'e magaalaa Dirree Dhawaadhaa Kooneel Baankii Awaash fuulleedha. Kilinika Roobsan. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan ichima jaalalaa kan guyyaa har'aatiif walitti qindeeffannee gama keessan geessaa turre tan biyyoota garaagaraa tana fakkaatti. Warreen xalayaanuuf barreessuu barbaadanis gaa akkuma teessoo teenya tanarratti harkatanii nu qunnamuu ni dandeessan. Qopheessaan Sharmaarkii Adam, dhiyeessaan Iskandar Aliyyi, kaameraa maanii keenya Heenokii wajjin bakka takka ta'uudhaan hanga torbaanitti nageettii isiniin jenna.